Hai, akkam jirtu naguma keessanii ijoollee Oromoo hundumti keessanuu ani nagaan galata Waaqayyoo haa ta'u. Nagaan kan koo kan Rabbii bakka jirtanitti simbira yaa ga'u isiniin jedha. YouTube yeroo jalqabaatiif kana joogiyaa. Innaa laayikii, sheerii, koomentii na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Waanuma beekurraa waanuma xiqqoo wayii isiniif qooda jedhee tanan yaada. Innaa ijoolleen Oromoo wal jajjabeessuu qabna, wal gargaaruu qabna, waan beeknurraa mooyyuu walii qooduu qabna. Maaliif wanta ati beekte tokko namni biraa beekuu dhiisuu danda'a jechuudha. Beekumsi yookiin kennaa Waaqayyoo sammuutti siif kenne kan nama biraati immoo adda ta'uu danda'a waan ta'eef amma beeknu tokko wal jajjabeessinaa, wal gargaaraa. Innaa laayik sheer naa godhaa please isiniin jedhee jira. Kabajaa isin gaafadhee jira. Innaa wanta na irratti hojjechuus yaadallee hamma yeroo qabutti jechuudha, hamma na danda'ametti wantoota garaagaraa wantoota ani beeku jechuudha. Wantoota ani beeku shakkii tokko yookiin sodaa tokko malee isiniif qooda haa jedhee tanan yaada. Moowallee ta'uu danda'a, akkaataa nyaatatti hojjetan ta'uu danda'a, nyaata biyya Arabaa ta'uu danda'a. Yookiin immoo nyaata biyya keessaa ta'uu danda'a. Innaa waanuma haala yeroo irratti jechuudha akkaataatti naa mijatetti isiniifan dhiyeessaa yookiin isinan agarsiisa. Innaa na jajjabeessadhaa isiniin jedhaa. Dhiifama wajjin isin gaafadhee jira. YouTube'n kee maqaan isaa Bashaashaa Sabboontuu Oromiyaa jedha. Maarree akkasinis na jajjabeessitan kabajaa isin gaafadhee jira. Warri YouTubera gurguddaa qabdanis immoo laayik sheer naa gochuu hin dagatinaadha. Wal jajjabeessinaa, wal guddifnaa. YouTube kanarratti ijoolleen Oromoo baay'inaan hin hirmaatan. Warri hirmaataniifis rakkoon qabu wayfaanii bira jirtan hin laaltan waan ta'eef nama kamuu yaa ta'u jajjabeessaa. Yoo namni sun immoo saate koomentiidhaan hin barreessati gorsaa, jajjabeessaa. Yoo isinitti tole mooyyuu nuti tolee jira itti fufii. Yoo nurraa fokkisee mooyyuu kun sirraa fokkisee jira sirreessii jedhaani. Innaa akka nu jajjabeessitan akka nu cinaa dhaabbattan isiniin jedha. Innaa haasawaa baay'illee haasawuuf hin dhufne baqas tokkoffaa isiniif wal baruuf akka laayikinaa gootan akka na jajjabeessitanii kana isin gaafachuu dhufe. Inni lammaffaa mooyyuu barumsanii ani namaaf dabarsu yookiin wantoota kolfaatillee ta'uu danda'a. Akkaataa nyaatatti qopheessan illee ta'uu danda'a. Akkaataa barnoota jechuun akkaataa kennaa ana Waaqayyo naa kenneen jechuudha. Maaliif yoo bakka saatetti illee yoo jiraate asitti saattee jira, asitti sirreessii, asitti dogongora qabda, isa kanarraa deebi'i jedhaate na gorsaa isiniin jedha. Innaa galatoomaa na dhaggeeffachuu keessaniif guddaa isin jaalladha, guddaa isin kabajaa ijoollee Oromoo. Bashaashawwan koo kanumaaf dhufe har'a na jajjabeessaa isiniin jedhe dhiifama wajjiniin. Innaa warra YouTubera gurguddaa qabanis laayikii hin godhan ijoolleen hedduun jechuudha. Kan laalu garuu nama hedduudha. Laayikii godhaaf rakkoo hin qabu. Maaliif nama jajjabeessaa? Yoo isin laayikii sheer nuuf gootan daraan akka nuti beekumsa nu qabnu irratti yookiin anallee haa ta'u yookiin nama biraallee haa ta'u beekumsa nuti qabnu isaa irratti daballee akkasiniif dhiyeessinu nu bu'an nu jajjabeessitanii hawwii nu keessatti hodhitanii inni akka nuti daraan bakka maasini jedhu shakkii tokko malee waa tokko malee sodaa tokko malee akkasiin nu jajjabeessitaniif kan nu gargaaru. Innaa namni sunis warra YouTubera sillaa hojjetu abbaa fe'ee haa ta'u asitti saatte asitti waan kana sirreessi. Innaa mooyyuu inni biraa mooyyuu waa baay'ee dubbachuuf hin dhufne har'a baqaasanii wal baruuf hin dhufe waan ta'eef na jajjabeessadha. Ani dhiiga keessanii, ani saba keessanii, ani sabboontuu keessanii. Ani jaalatamtuu keessanii, isinillee jaalatamtoota koo, kabajamtoota koo akka na jajjabeessitan hin barbaada. Please yeroo gabaabaa keessatti akka YouTube'n kanaa guddatee dara yeroo qabutti akka
akkasiniif dhiyeessu wanta beekurraa na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Innaa haballee waa baay'ee haasa'uu fi miti kana dhufe innaa kanuma afaan dhufe isiniin jedha ijoollee Oromoo. Innaa akkas isiniin jedha. Warri YouTube qabdanis please share nu godhaadha. Warra reefu amma barate kana keessattuu YouTube kana gammaddu kana godhe gorsa Abduuti. Abduun fakkeenya YouTubera guddaadha. Yeroo hunda barumsa barsiisaa, yeroo hunda like naan godhaa fi share naan godhaa fi isa qofa osoo hin taane ijoollee YouTube kana irratti hojjeta fakkeenya kan akka beekishoo fa'aa jechuudha. Garuu YouTube banachuudhaaf erga yaadu qabee turee jira. Manawaa bakka akkamitti banatan akkam godhan kan jedhu tokko wayitana keessatti dhufa. Inna application Abduun barsiisu jala galee ilaalatanii akkamitti akka YouTube banatan inni kan isaa jalatti share godhee ture. Garuu barumsicha kana kan barsiise shimeemaani jechuudha kan haasaa jiru. Garuu Abduun of jalatti share godhee nu jajjabeessu isaatii fi guddaa galata hammanan jedhamne ilmaan Oromootirraa qabda Abduu. Naa ijoolleen hedduunis jechuudha. Warra YouTubera gurguddaa qabus like godhaa fi share godhaa fi ijoollee keenya jajjabeessaa anumallee na jajjabeessaa ofitti nama kadhaa isiniin jedha. Naa akkasaatetti immoo saatti naan jedhaadha. Naa akkas ijoollee Oromoo daraanis liibii akkamitti akka seenan hin beeku amma yoonatetti jechuudha YouTube irratti. Ani kanan waraabee raawwadhe intiniidhaan bilbila kiyyaa waraabee raawwadhe tanaan sheerii gochaa jira jechuudha. Bakka waanan godhun abeegaa akkamitti akka liibii seenan na wallaale. Silazii warri ijoollee warri YouTube irratti akkamitti liibii akka seentan warri beektanis immoo natti maayis isiniin jedha please. Nagaa.